السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتودا في كبرتودا كيا اسمي رابدي جرا كيف مبدا اسمي جرا جرا جاء أفرموشان أكس يوتيوب بس يدين بيكو فيديو ما تقدر تدفنه أسمع دفن مسنجا فتشا أكمل يقرأ تيت وانت قاعدين نستعيد جرا وروني بيجي ما كيس جرو وروني وقت إيران أكوزشني وروني دلقني تني ولا فان كمني وروني maatii makeenya yookiin immoo obboleeyyan makeenya qofa gargaaru kanarratti yaada kennatti ofin dhufe hedduu akka biyyatti yaada murteessaadha waan jedheetti yaade innis maali yoo jettanii fakkeenyaaf addunyaa kanarraa namni nuuf yaadu jabaa ta'is laafallee ta'e fayyas qabaachuullee baadhu beekas ta'e wallaalas ta'e namni nu yaadu addunyaa kanarraa haadha fi abbaa keenya qofa. Namni tokko isaan alatti namni nu yaadu hin jiru. Maaliif yoo jettan sababa jedheefis qaba. Fakkeenyaaf nu biyyoota namaa kana keessa waggaa dheeraa lakkoofsisnee dalaynee haa xiqqaattu haa guddattu waa walitti qabnee gara biyyaa ergina. Abbaan keenya yoo humna hin qabu ta'a. Haati teenyas humna hin qabdu taate waa nu godhuu hin danda'ani. Namni irratti erginu namni nutti aana jennee nutti erginu obboleessa keenya. Isa nutti aana waan ta'eef namni kuni hagam nu yaada namni kun hagam duniyaa teenya tana isaa wayirraa oolfatanii yookiin immoo inni wayirra oolfatee innis waa haa godhatu jedhee hagam nu yaada. Parsantii 100 keessaa parsantii 75 nama mataa ofiitiif yaadu malee namni isin yaadu tokko illee jiru. Obboleessas ta'ee obboleettii hin jiru. Ati biyya namaatti gubatte halkanii guyyaa mana namaa dhaabbattee arrabsamtee jibbamtee tuffatamtee xiqqeeffamtee namaa gadi taate mallaqa kan akkaataa itti fiddee siifii rabbitu beeka. Isaan warri biyya keessa taa'an akka waan mallaqa kana lafa hartuu itti fakkaata. Duniyaan tun duniyaa itti fakkaattu. Isaan faayidaa ofii ilaalan malee faayidaa kan kee ilaalan waggaa 20-30 jiraadhu ati dantaa keetii isaaniitii miti. Yoo ati mataa kan keetii yaaddee nama duniyaa tante hin balleessine nama keessa beektu nama haqa namaatti hin barbaanne yoo nama akkasiisan taatee nama akkasii irratti ergattee sanuu rabbiin si godhee nama akkasii qabaattee irratti ergattee waa godhattiin alatti obboleessi kiyya irratti ergadheetinii waa godhadhaan tasuma hin danda'amu. Parsantii 100 keessaa parsantiin 25 yoo nama gaarii taatee nama waasii godhu yoo taate parsantii 75 walumaa galatti zeero. Ani waan isin jedhu kana waan argeefi mataa kiyyarraa waan argeefi namni isin yaadu takka illee hin jiru. Abadan kana beeka mallaqa keessan harkatti qabadhaa namatti hin erginaa. Yoo akkaawuntii qabattanii yeroo biyyaa baatan akkaawuntii baaftanii biyyaa qabaatan taate inumaa nagayaa yoo akkaawuntii keessan irratti galfadhaa. Yoo sun kan hin jirre taate nama beeytan nama keessa isaa namni kun nama akkamii sanuu gadi fageenyaan nama keessa beeytan irratti yoo ergattan malee kuni obboleessa kiyyaa homaan godhoo wayii naa godhaa hin jiru tasuma hin jiru waan akkasii. Yookiin haadha warraa yoo biyyaa yoo dhiira taate haadha warraa biyyaa qabaattee haadha warraa san ta'amantu maalummaa isii keessa sirriitti beektu akkanatti fakkaatutti yoo taate sanuu argitee yoo san hin taane atis dubartillee biyya alaa jirtu yoo abbaa warraa kamaalummaa isaa beektu keessa beektu nama argitee bultii dhaqsi barbaadu yoo taate nama jireenya boruutiif si wajjin bultii ijaarrachuu yoo barbaadu yoo taate malee duniyaa tantee akkanumaan fuutee itti argitee booda kasaaraa keessa seentaa asiin jedha obboleettii tiyyaa obboleeyyan tiyyaa dhiiraa fi dubartillee numarri kennayyuu biyya namaatitti waggaa dheeraa lakkoofsisee namoota yoo biyyatti galeetiin hin jedhe waa takka keessaa akkaanitti ciisa. Kanaaf waan nu keessa tarree bu'aa ce'ii nu keessa dabarsinee duniyaa tana akkamitti akka nu finne nuuf rabbitu beeka waan ta'eef kun biyya warri dhiiraa biyya arabaa keessatti hoolaa eegee gaala eegee qorri ka isaa ta'e aduun ka isaa ta'e beelli ka isaa ta'e duniyaa tana fida. Duniyaa tana erga inni rakkoo hedduu keessa taree inni fidee waa'ee naa godhaa jedheetiin itti ergee duniyaa tana gaafa gaanii isaan duniyaa tana nyaatanii ittiin bashannanni akka barbaadan gaafa san telefoona irraan kaasan gaafa birriin bira geettee inni waa naa godhaa jedheen telefoona irraan kaasan telefoonaan ni cufatanii
mallaqa akka barbaadan godhanii ergaafa malee sun dhumeetti hin jedhe itti bilbilan deebi'anii maal barbaadan isaan faayidaadha malee ati waa godhu ati nama ta'i atillee bultii ijaaradhuun abadan hin jirtu. Nama keessi yaadu tasuma hin jiru. Inumaa bultii daldee keessatti gaafa ati bultii ijaarachuudhaaf ani jecha namaa osoo hin taane waan ofii mataatti ijaarrachuudha. Anumarra waan ta'e isiniif hima. Yoo intala takka ati jaalattee fuudhu yoo barbaadde ka aadaa arsii ni beektanii an dhalataa arsiiti maatii keetiin geettaa maatiin kan kee maatii isaa bira dhaqee gaafata hedduu ulfaataadha seera kenna. Kana naa godhaa jettee taati yoo maatiin haadha fi abbaan kan kee hin jirre obboleeyyan kan keetti maxxakaa waan ni gootu hin jiru filannoo waan qabdu waan ta'eef. Isaan maal godhan ta ofii barbaadan malee taati barbaadde san taati jaalatte dhugaan ati jaalattee fuudhu barbaadde san abadan morma multa malee morma isaanii irraa murta malee waan sirraa fudhatan. Namoonni akka kiyyaa jiraachuun mala. Kana mara isaa yoo ati nama jabaa taate yoo ati nama obsa qabu taate yoo ati nama morkataa taate kana ka isaan argitee hin ta'u jedhaniitiin jala muranii waan kana si harka fashaleessuudhaaf akka gandaatittiin akka maatii osoo hin taane akka gosaatti sirratti dhaabbatan kana ati namummaa qabaattee naan cabsitee keessa dartee waan barbaadde san galmaan geettaa jechuudha. Kanaaf nama akkasii yoo ati hin taane taate fakkeenyaaf isaan ta barbaadan maal fakkeenya nama san intalamma ofii isaan barbaadan san ofii jaalatan san warra saniin ofii amma buleessi kan kee kun warra saniin saayibummaa qaba. Warra mirasitti fuudhuu barbaadu kana warra saniin saayibummaa qaba. Saayibummaa ofii jabeessuuf argitee walitti dhufeenya isaanii jabeeffachuudhaaf malee siif yaadetii miti. Amma kan dhiirati kun kan shamarallee ebalutti heerumii obboleessi kan kee yoo siin jedhe yookiin immoo maatiin kan kee yoo siin jedhe wanni isaan barbaadan faayidaa ofii wanta namichi san irraa argatanidha malee bultii tantee siiraniiti miti. Ka ati jaalatte yoo si wajji jaalatan ka ati naaf ta'a yoo ka ati jettu taate namni kun sii ta'a jedhanii erga ati argitee naa ta'a sababni sii ta'uuf maali maal irraa jaalatte si qorachuun akka nama tokkotti yoo sii jaalatan bareedaadha. Waan ati jaalatte sirraa fudhatanii waan san galmaan sii ga'uudhaaf si bira dhaabbatanii waa sii godhuun haa ta'u hamile masii kennanii humati mallaquma siitti argite kanaan akka wanni sun sii xumuramu gochuudhaaf yoo nama cimaa ati ta'uu baatte wanni sun siin ta'u. Yoo isaan kan hidhan taate alaan namni baay'ee argitee waan san galmaan ga'uudhaaf murannoodhaan dalaguu qabda. Nama jaalatte san sababa maatii keetiif jecha isii dhiisuun qabdu sababa immoo maatii isii isilleen immoo sababa maatii isiitiif jecha isa dhiisuun qabu. Wanni walirratti nama walitti nama fidee wajjin jireenya nama jiraachisu jaalala waan ta'eef. Akkasii siin jedhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan kanarraa waa hedduun hubattanii jedheetiniin yaada qaba. Namoonni akkanaa hedduutu jira jedheetiniin yaada waan ta'eef koomenti irratti yaada keessan naaf barreessaa bal'inaan yeroo ibaa koomentii keessan isinii deebisa. Hamma viidiyoo baatee walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.